Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Sagantaan raadiyoo daandii haqaa torbanitti guyyaa 5 kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata. Sagantaan afaan Amaaraa guyyaa 2 kibxataa fi jimaata isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Kun tamsaasa raadiyoo daandii haqaa 168 akka lakkoofsa Awurooppaatti Maarchii 5 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Guraandhala 25 bara 2008 akka lakkoofsa Hijraatti Jamaadul Awwal 25 bara 1437 kan guyyaa sabtii isiniif dhiyaatudha. Bismillahi wassalatu wassalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nageenyi keenya jaalalaa bakka jirtatti qilleensa irraan isin dhaqqabu akkam jirtu kabajattoota dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaa. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Kullu nafsin zaa'iqatul mawt. Lubbuun hunduu du'aadhaan dhamti jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Biyyattiin teennaa guyyaa har'aa aalima guddaa, aalima beekamaa kan umrii isaanii guutuu hawaasa isaanii tajaajilaa turan Sheek Adam Muusaa magaalaa Daseetti masjiida Arab Gandatti waggoota 30 oliif hawaasa isaanii tajaajilaa turanii dhumarratti mootummaa abbaa irreedhaan aqiidaa ahbaasha fudhachuu diddan jedhamanii masjiida waggoota dheeraadhaaf keessa tajaajilan irraa ari'amuun qofti hin hafne immoo mana hidhatti darbamanii yeroo dheeraaf mana hidhaa keessatti eegi roorrifamaa turan booda maanguddoon umriin guddatan kun eegi mana hidhaarraa bilisa bahan booda dhibeen isaan qabee dhibee saniin gaaga'amaa eegi turan booda kinoo guyyaa har'aa gama aakiratti deemaniiru. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Kabajamtootaaf hordoftoota dhageeffattoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa akkam jirtan nageenyi keessan badhaadhaa daadoo babaaroo namaa sa'ii keessan nagaa diqqaa guddaan nagaa ardaan keessan nagaya qe'een keessan nagaa olmaa bultiin teessan nagaa yooyyaa jennee harka fuune. Yooyyaa jennee harka fuune inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo du'aatii Sheek Adam Muusaa kanaatiin nullee baay'ee gaddineerra. Raadiyoon daandii haqaa gadda isii sararuma kanaan ibsatti Rabbiin isaanis jannatul firdoosiin isaan shallamu firoottanii fi maatiiwwan isaaniis Rabbiin sabrii isaanii haa kennu kana jenna kaa har'a raadiyoon daandii haqaa gadda isitti dhagahame asumaan ibsachuu barbaadde. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kabajamtootaaf dhageeffattoota keenyaa alhamdulillahi kunoo sagantaa keenya guyyaa har'aadhaan walitti deebinee jirra. Sagantaawwan keenya guyyaa har'aa qindeeffannee kan qabannee isiniif dhiyaanne ana obboleessi keessan Hamzaa Booranaa fi obboleettii teennaa aslii Oromiyaati. Obboleettiin teennaa asliin Oromiyaa sagantaa guyyaa Arbiyaa fi guyyaa Kamisaa irratti argamuu dhabuu isiitiin maaloo sagalee isii nurraa balleessitanii jedhanii obboleewwan waan isiin gubbaa dhaqqabde maaf nutti himina jedhanii komatanii jiran. Aslii maal jetta dhageeffattoonni akkan jedhaa turanii? Hamzaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo yaada keessa kan seensiftesidha. Akkuma toorree darbee jiretti yeroo nuti hojii kana hojjechuun baay'ee yeroo namaa qabataa nuti hojii kana qofaan hin jiraannu biyya ormaa jiraannaa hojii adda addaas qabnaa hojii kanaan wal qabatee yeroo baay'ee biizii ta'uun keenya ni mala. Kanaaf utuma jaalannu utuma hojii kana hojjechuuf yaalluttu yeroo hin qabnu wal nu jalaa yoo hanqattu wal biraa dhabamuun tarii ni mala. Yeroo sanatti sababa hojiitiif akka wal bira hin jirre ibsuusitu qabayyu ture. Dhaggeeffattoota keenya isin jaalladha isin kabaja nagaa qaban nageenyi kiyya guutuu alhamdulillah guutuu jira. Uummata akka hin yaaddayna ammaan boodas yoo tarii
yeroo ani fi Hamzaan wal bira hin dhiyaanne ta'e homaa rakkoon hin jiraatu inshallah rabbiin wajjin jira isinii wajjinis rabbi haa jiraatu isin beeksisna nagaa qaba kaasitu dhaggeeffattoota keenya yaaddoo guddaa keessa seensite Hamza maarreegaa dhaggeeffattoota irratti eegina komattu taatanillee donfufa fuudhuu qufaa utaalloo qabamuu kiyya dhaggeeffattoonni beekanii hundi isaanii naaf barreessaa turanii wanya waan kan keetillee kaasu dhabeef waan asnaan gaafatiniifidha kanaaf dhaggeeffattoonni kiyyallee naaf haa beekanugaa anillee xiqqoo sitti mufadheeti egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota kennaa obboleettiin teenna asli akkuma dhiyeeffattee haala kanaadhaanii kan argamuu hin dandeenye inshallah ammaan boodatti yeroo wanni akkasii kan argaman akkanuuf hubattan kabajaan isin beeksisna obboleettii teenna asli sagantaawwan keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne maal fakkaatu gaa dhaggeeffattoota keenya osoo nu ibsite dhugaadha guyyaa har'aa jalqaba irratti oduu qabna oduutti aansine immoo qophiilee keenya baraman qophii aqiidaa qulqulluu qophii biqiltoota sunnaa tokkummaa haa jabeessinuu kan jedhu qophii tokkoo fi akkasumas Oromiyaa torban dabre keessa kan jedhu qophiileen keenya har'a wal duraa duuba dhaggeeffattoota keenyaaf dhiyaatan keessaa isaan kanaadha. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaawwan kanaa tartiiba isaanii eegdee gama keessanitti kan dhaqqabsinu taha faana buhaa gurra keessan keessaa nu hordofaa qophiiwwan keenya hunda duraa kan dursu sagantaa oduuti sagantaa oduu wajjin turtii gaarii. متدرون أدو غيارنا إنا لله وإنا إليه راجعون علمني قدان مقالة دسي أبابا شيخ آدم موسى قم آكرت ديمن قدين بورنا مقالة يابولو برولي غرافتي الأمبر يدي كم بولتي تأوبيك تمي متما وياني كم مرقا أمنتي هواسا مسلمة أفانك أويتي هم نانتي تجرو ويا كليسا هواسا مسلمة مسجد نوريتي وكام مسجد بنيتي salaatuuf deeman irratti sakatta'insa guddaa taasisaa akka oleebsame magaalaa Finfinneetti imaamni masjiida Anwar Commander Tahaa guyyaa kaleessaa mootummaa wayyaanee faarsaa akka ole beekame musliimoonni magaalaa Desee guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhiyaatanii akka ture beekame gurraandhala 24,2008 godina Arsii Bahaa aanaa xannaa magaalaa Xiichoo hawaasni aalima galfachuudhaan gammachuu guddaa keessa akka oolan ta'uu maddeeni gabaasaniiru. mormiin magaalaa Naqqamteetti jalqabee guyyaa kaleessaa mormii cimee itti fufee gubbatti tarkaanfii qaamonni garaa jabeeyyii mootummaa agaaziin fudhataniin barataan kolleejii barsiisotaa Naqqamtee Misgaanuu Masarat jedhamu kan ajjeefamee fi barattoonni lakkoofsaan 16 ol ta'an kan madaawan ta'uu maddeeni gabaasaniiru. Hawaasni musliimaa Oromoo biyya Saawud Arabiyaa kutaa magaalaa Jiizaan jiran guyyaa kaleessaa Maarchii 2016 walitti qabamuun ajjechaa mootummaan hawaasaa keenya irratti gaggeessaa jiru kan cimsanii balaleeffatan ta'uu maddeeni keenya gabaasaniiru. Amma oduu bal'inaan. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Alimni guddaan magaalaa Desee Sheekh Adam Muusaa gama akiratti deeman. Alimni guddaan magaalaa Desee Sheekh Adam imaamummaan masjid Arab Gandaa magaalaa Desee keessatti waggoota 30 oliif akkasumas tafsiira Quraanaa barsiisuun kan hawaasa tajaajilaa turan gama akiratti godaanan. Alimni guddaan magaalaa Desee hawaasa muslimaa fi hawaasa kiristaanaa magaalittii biratti jaalatamanuu fi abbaa jedhamuudhaan waamaman Sheekh Adam masjida waggoota 30 oliif keessatti barsiisaa turan masjida Arab Gandaa keessaa sababa aqiidaa abaashii fudhachuu dhabuu isaaniitiin mootummaadhaan hidhamanii masjida isaanii irraa ari'amanii jireenya isaanii magaalaa Finfinnee eegii taasifatan kan oolee bulee fi dhibee isaan irratti bubbuleen magaalaa Finfinnee hospitaal Gurum keessatti wal'aanamaa eegii turan booda gama ganda irraa hin oolamne ganda akiratti guyyaa har'aa deemuun isaanii beekameera. Alimni guddaan kun dhibee kanaan dura isaan qabeen biyya Thailand Bangkok deemanii yaalamanii akka ture isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Janaazaan alima guddaa kanaa awwaliyaatti dhiqamee kan irratti salaatamee fi janaazaan isaanii gara magaalaa Deseetti kan deemaa jiruu fi guyyaa borii sirni awwaalcha isaanii magaalaa Deseetti iddoo firaa fiixanii fi hawaasni bal'aan isaa waggoota 30 ol tajaajilaa turan irratti argamanitti raawwannaa akka argatu beekameera. Sirna awwaalcha abbaa Sheekh Adam Muusaa gubbatti hawaasni lakkoofsaan hedduu ta'ee magaalota hedduurraa ni argama jedhamee eegama. Alima guddaa keenya kana kan diinii isaanii waggoota dheeraadhaaf tajaajilaa turan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qubtuma isaanii jannatul firdoos akka taasisu hawwaa maatii fi akkasumas jaalleewwan isaanii firaa fiixaa hundaaf Rabbiin akka obsa kennuuf hawwina.
godina Booranaa magaalaa Yaaballoo barruulee giraafitiidhaan bareeddee kan bulte ta'uu beekame. Galgala guyyaa kaleessaa jidaarotaa fi poolii adda addaa gubbatti barruuleen mormii kan maxxanfamanii fi akkasumas kan magaalaa keessa bittinneeffamanii bulan yommuu ta'u waraqaalee qabsoo kanneen qaamotni mootummaa bakka hundaarraa ganamaan fiigaa kaasaa akka turan maddeen gabaasaniiru. Barruulee dhaadannoo fi mormii maxxanfaman keessaa cunqursaan biyyoolessaa haa dhaabbatu, koreen keenyaa hiikamanii maastar pilaaniin fudhannuu ajjeechan ilmaan Oromoo haa dhaabbatu, sagaleen keenya haa dhaga'amu, kan hidhaman haa hiikaman, diraamaan soba haa dhaabbatu, EBC'n hattuudha, hawaasa Oromoo ajjeesuun haa dhaabbatu, murtee abbootii irreen fudhannu kan jedhan afaan Oromoof afaan Amaariffaatiin kan barreeffaman yommuu ta'u mormiin magaalaa Yaaballoo keessatti torbaan darbe kan geggeeffameef ammas hawaasni duula kallattii hundaan mootummaan geggeessaa jiru ifirraa qolachuuf hammam akka kutatee ka'e kan agarsiisudha jedhameera. Mootummaan wayyaanee kan mirga amantii hawaasa muslimaa afaan qawwee fi humnaan dhiitaa jiru guyyaa kaleessaa hawaasa muslimaa masjida Nuurii magaalaa Finfinneetti salaatuuf deeman irratti sakatta'iinsa guddaa taasisaa akka oole ibsame. Mootummaan wayyaanee akkuma jumaawwan sadaan darbanii guyyaa kaleessa hawaasni muslimaa masjida Nuur keessatti mormii isaa dhageessisuu danda'a jechuun masjida Nuurii fi naannawa masjida Nuuritti humnoota poolisii fi basaasota isaa hedduminaan ramaduun hawaasa muslimaa irratti sakatta'iinsa cimaa taasisaa akka oole maddeen keenya gabaasaniiru. Sakatta'iinsi guyyaa kaleessaa kun mootummaan wayyaanee balaaleffannaa guddaa jumaawwan darban keessa taasifamanitti haalaan rifachuu isaa kan agarsiisu akka ta'e beekamedha. Magaalaa Finfinneetti imaamni masjida Anwaar Koomaandar Xahaa guyyaa kaleessaa mootummaa wayyaanee faarsaa akka oole beekame. Magaalaa Finfinneetti imaamni masjida Anwaar Koomaandar Xahaan guyyaa kaleessaa mootummaa wayyaanee leellisaa akka oole maddeen gabaasaniiru. Guyyaa kaleessaa salaata Jumaa irratti Koomaandar Xahaa biyyi keenya nagaa keessa jirti. Mootummaan keenyas mootummaa gaariidha. Kallattiiwwan biyyattii kamiinuu rakkoon tokko hin jiru. Biyyi keenya guddina dinagdee galmeessitee jirti. Mirgoonni namootas kabajamaniiru jechuun ifatti ergaa siyaasa mootummaa wayyaanee irraa itti kenname lallabaa akka oole maddeen keenya gabaasaniiru. Kanuma waliin wal qabatee ergamtuu wayyaanee kan ta'e Koomaandar Xahaa hawaasa bal'aa yeroo ammatti mirga isaaf falmachaa jiru fiinxaaleeyyii fi kanneen nageenya biyyaa hin barbaanne jechuun arrabsaa kan oole yommuu ta'u qaamonni majlisaa gocha malaammaltummaa guddaa keessa galanii akka jiranii fi bulchaa masjida Anwaar kan ta'e obbo Shamsuun mallaqa masjidichaa saamuun nyaachaa jira jechuun ifatti dubbachuu isaa maddeen gabaasaniiru. Musliimoonni Dasee guyyaa kaleessa mana murtii dhihaatanii akka ture beekame. Musliimoonni magaalaa Dasee jechaa Sheekh Nuuritiin shakkamuun humnoota tikaa mootummaatiin hidhamanii jiran guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhihaatanii akka ture maddeen keenya gabaasaniiru. Musliimoonni Dasee kun haaluma beellama isaaniitiin guyyaa kaleessaa ragaalee ittisaa dabalataa dhageessifachuuf waaree booda sa'a 8 irratti mana murtiitti argamuu kan qaban yommuu ta'u manni hidhaa Qilintoo obboleewwan keenya dararuuf ta'e jedhee yeroo beellama dabarsee sa'a 9 irratti mana murtiitti kan dhiyeesse fi manni murtii garuu yeroo beellama dabarsitaniitu jechuun beellama jijjiiramaa gurraandhala 30 akka dabarse maddeen keenya gabaasaniiru. Guyyaa kaleessaa hidhamtoonni galmee Eeliyaas Kadir jalatti himatamuun kanneen adabbiin hidhaa waggaa 7 itti murtaa'uun Zuwaay yookaan Baatutti hidhamanii jiran Eeliyaas Kadir, Jaafar Diigaa, Abdul Majiidii fi kanneen biroo dhaddacha guyyaa kaleessaa irratti argamuun muslimtoota Dasee kanaaf ragaa ittisa isaanii dhageessisuuf haaluma beellamaadhaan mana murtiitti dhiyaatanii kan ture ta'uu beekameera. Gurraandhala 24/2008 godina Arsii Bahaa Aanaa Xannaa magaalaa Xiichootti hawaasni aalima galfachuudhaan gammachuu guddaa keessa kan oolan ta'uu maddeen gabaasan. Aalimmaan oolmaa guyyaa kaleessaa kana irratti qooda fudhatanii du'aa hin banan keessaa aalima guddaa keenya Haaji Yuusuf Ciroo yommuu ta'an Haaji Yuusufis waa'ee aqiidaarraa gad fageenyadhaan gorsa bal'aa akka kennan maddeen eeraniiru. Aalimni keenya guddaan Haaji Yuusuf Ciroo akkuma beekamu torbee darbe keessa godina Arsii Lixaa magaalaa Dodolatti sirna awwaalcha maanguddoo kaadima masjiida gubbaatti argamuudhaan waa'ee aqiidaarraa akkaan barsiisanii akka ture isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagantaa simannaa ulamaa'ii guyyaa kaleessaa geggeeffame gubbatti hirmaannaan uummataa hedduu kan nama gammachiisu yommuu ta'u gama biraatiin kan nama gaddisiisu jala deemtonni qaamota wayyaanee namootaan sagantaa kana qopheessuuf dadhabaa oolan karaa irratti eeguudhaan hedduu hiraarsaa kan turan ta'uu maddeen keenya nuuf gabaasaniiru. Hawaasni biyya ofii keessatti qe'ee isaa keessatti salaata ishaa'ii eeguun hedduu yaaddeessaa ta'ee jira. Maddeen keenya jedhan haala keessa jirru kan qilleensadhaan raadiyoo daandii qaarraan akka nuuf oolchitan kan nuun jedhanii fi
hawaasni keenya kallattii kamiinuu shiira badii raawwattoonni itaasaniif harka kennachuu akka hin qabne ergaa keenya dabarsina. Mormiin guyyaa dheengaddaa galgala magaalaa Naqamteetti jalqabe guyyaa kaleessas cimee itti fufeera. Guyyaa kaleessaa Maarchii 4 2016 mormiin cimee kan itti fufee fi tarkaanfii qaamonni garaa jabeeyyii mootummaa agaazii fudhataniin barataan kolleejii barsiisota Naqamtee Misgaanuu Masarat jedhamu kan ajjeefamee fi barattoonni lakkoofsaan 16 ol ta'an kan madaawan ta'uu maddeen gabaasaniiru. Bifuma wal fakkaatuun barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa Naqamtee karaa cufuun guyyaa kaleessaa mormii isaanii kan dhageessaa turanii fi magaalaan sagalee dhukaasatiin unkuramaa akka turte beekameera. Oduma kanaan wal qabatuun yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti ganama guyyaa kaleessaa barattoonni mormii kan dhageessaa turan yommuu ta'u tarkaanfii agaazonni fudhataniin barattoonni hedduun miidhamuun isaanii beekameera. Itti aanaan pirezidaantii yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Eebbaa Mijanaa barattoota barumsaaf dhufan akkamitti irreebdu jechuu isaaniitiin atiin eenyudha jechuun rasaasa itti qabuun kan sodaachisan ta'uu maddeen gabaasaniiru. Hawaasni Muslimaa Oromoo biyya Saawud Arabiyaa kutaa magaalaa Jiizaan jiran guyyaa kaleessaa walitti qabamuun ajjeechaa mootummaan hawaasa keenya irratti gaggeessaa ture kan cimsanii balaaleffatan ta'uu maddeen keenya gabaasan. Sagantaa muhaadaraa baateetti yeroo tokko gaggeeffamu kana gubbatti obboleewwan hedduun kan irraa qooda fudhatan yommuu ta'u sagantaa kana gubbatti hawaasa Oromoo dhumaa jiruu fi akkasumas koreewwan hawaasa Muslimaa manneen hidhaa keessa turoorrifamaa jiraniif du'aa'ii kan taasisanii fi sheekonni sagantaa kana gaggeessaa turanis badii mootummaan ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru kan akkaan cimsanii mormanii fi qabsoo hawaasni biyya keessaa gaggeessaa jiru cinaa wanta barbaachisu hundaan bira dhaabbachuuf kan murteessan ta'uu beekameera. Sagantaa kana itti gaafatamummaan kan gaggeessaa turan Sheek Muhammad Kabiir Tirmoo yommuu ta'an Sheek Bakrii, Sheek Nasruu fi maanguddoonni gurguddoon biroo sagantichaa irratti qooda kan fudhatan ta'uu maddeen gabaasaniiru. Kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenya qophiin oduu guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu qophiiwwan keenya afaan wajjin turtii gaarii. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu keenya keessaatii hubannoo hedduu akka argattan abdii qabna. Inshaallah kanatti aansinee kan isiniif dhiyeessinu barnoota aqiidaa qulqulluuti kan ustaaza keenya Sheek Muhammad Waadootiin isiniif dhiyaatudha. Mee garasittiin dabarsuu dura Hamza maalirratti xiyyeeffatti guyyaa har'aa aqiidaan qulqulluun? Maashaallah baarakallahu fiiki obboleettiin asli ustaasni keenya guyyaa har'aa mata dure akka muhimmii ta'e irrattidha. Muhaadaraa nuuf godhan namootan tokko hojiiwwan shirkii kana irratti xiyyeeffannoo taasisanii ka hojjetanitu jira. Warroottan hojii shirkii kana leellisanillee gama mootummaadhaan deeggarsa argatanii warroottan nama qabrii keessa seene gabbarutu jira. Warra du'e warra gabbarutu jira. Warra lubbuun hin jirre warra argitee abuudutti jira. Dhimma shirkii kana irratti xiyyeeffannoo taasisanii warra qabrii gabbaruurraati sheekni ergaa guddaa nuuf qabu barnoota kanarraa dhaggeeffattoonni keenya barumsa guddaa argatu jedhee abdii guddaa qaba. Maarreegaa barnoota ustaasaa bal'innaadhaan haa hordofnu. Ayyee garasumatti haa dabarru. Allahu ya Rabbi ya baari nutti araarami kee maqaan gaffaarii nusattarii simatu sattaari nusattarii simatu sattaari. Allahu ya Rabbi ya baari nutti araarami kee maqaan gaffaarii nusattarii simatu sattaari. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان أقفتوتا راديو دانديهكا ربي سبحانه وتعالى بحمده ومنه وكرمه علينا تربانينجه ولندب سيجودا فلله الحمد والمنة ورخير كيس أوليبلو ربنا وتاسسو حتى نلقاه هم ربي كن يكون منوت كما سكنتا كنيا سكنتا عقيدة هذا برا سنرى الشرك المنتشرة يرون تأمل جرو كان كيستي شركي فجأته تاتي عالم دنيا لا كيسجو كان ربي الرحمة قل إيف قفا قرتي هند كبين كهدونا ما قلافتيجو كانسري آخرات أيجو لدوبا إخواني كقام قوتو قرتي أكا كانسر بليستي وان عبادة نما جلابا ليست سنتون شركي روغو جران وان لافتون سينا دوبا نمني ربي توكيجا كان توكيجما إساتي أماني بولي أولون وان هغستولون جرو ربي توكيجا كان توكيجما إسا كان واللالي
isatti amanuu dhabe isa dhugoomsuu dhabe isatti hirkatuu dhabe qomti isaa heewasa adda addaatiin guutamtee oolee buluun dhukkubni sanirra guddaadhaan man jirre beeka duuba naam sanirra du'aa'ul amwaat ilmi nama du'ee qabrii jiru yaammata duuba shayxaanni isaanitti hagooge nama ufiif harka isaaniitiin fuudhanii qabrii gadi kaa'an hinduunee bar sayyinni awwaallee wachuudha awwaallee malee bar isan awwaallee jedhani numaawu subhaanaka haadaa buhtaanun aziim hijiba guddaa shayxaanni guyyama adii kanaan ija qabdee aalama akka itti kijibsiistu mee ilaala sayyida bar wachuma awwaallee malee isan awwaallee ni bararee jedhan duuba kijiba garga'u mee ilaala duuba al-istighaasa bigayri illaahi tabaaraka wa ta'aalaa haajaa isaan qabdu ta isaanitti gartee bitaa mirgaa dhufte ta olii gadi itti buute ilmi namaa haajamaa halkanii guyyaa keessatti haajamaadha haajaa tana khaaliqa haajaa namaa hiikuu bira geeffachuu dhiisanii makhluuqatti iyyata duuba abboo baalee na furija abar nacuudhu billaah jaylaanii na furija khaaliqa tokkicha waa hiiku san kasamiif dachii uume san gara gaggalchaa waayyuu irraanfatee jechuudha duuba النظر لغير الله تبارك وتعالى سلتي دغودا يو علم ارغد شيخ حسين سانغاكي اچي گيسي اچتي قلا يوكا كبير اكنا ياميتي اكسيتي فلدا وانا كنا جا علم ما يچو وما انفقتم من نفقه او نظرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من أنصار نعم وهم كنة الإساء كنة ربي نرهيك سلاتي قولوا لك قولوس إساء بجتش قولوا نعم وروني ربي التأمن ربي قدار إساني مخلوقة إن كجيلا دوبا معنى سلاتي لا يوكا قدارا gabrichi tokko gammachuu takka ta'ee guutti jiru rakkina tokko keessa yookaan bahuu yoo barbaade yookaan hidhaa keessa yoo jiraate gaafa hidhaa kanaa bahe ammana kiyya nin kenna gaafa hidhaa kanaa bahe ansangaa kiyya nin kenna yookaan jedhu taate waan san rabbumaaf jecha bikkaan gahuu qaba malee fuudhee makhluuqa gartee duuba rabbii gaditti gabbaramu bira geeysee qabrii haa taatu namni sun lubbuu haa qabaatee zaahiraan jiraatu bika akkasitti gartee qaluu hin qabu jechuudha waan akkasiitiif godhuu hin qabu jechuudha الذبح لغير الله عز وجل فصل لربك وانحر ربي كيتيف صلاة ربي كيتيف قلجه ربي كيجا سبحانه وتعالى نبي محمد أجج jechuudha beelada rabbiin uume makhluuqa hin qalan guddisuu gartee makhluuqaatiif warra qabrii jala du'ee jiru haa ta'u kadachii gubbaa jiru malaan nyaataa gartee achi fiigee as fiigee ana korma sheekana useen je'ee baallaa fudhatee lafa gaddiree achii bookkisu san haa ta'u eenyuufillee gorra'uun hin ta'u jechuudha na'am rabbii keetiif qali لعن الله من ذبح لغير الله حديثة إمام مسلم أديس كيستي الله الرحمة بيت الرافة كيستي جرا نما قرأي وان الله ملي جروف ربي قداري سني وان براتي وقرأوا أبارس خالق أفرأتوا لدوبا مين من ربي قدار أباري كرحمة وفيت الرئيسة دربي رحمة ما أنيو إيقت أيها الإخوة والأخوات الحلف بغير الله تبارك وتعالى أشد بري علم نما دغان ككته مخان ككته دعاء قبري كيساتين ككته خجرونيس ككته والرب ملي جرو قدسه yeroo gartee haajaa isaanii keessa walitti dhufanii bikki kakuudhaa isaanitti dhufte garichoo lafee mayra dachii samii aduu waan akkasiitiin kakataa jechuudha
قرين أمو قرب كجدو من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك نمني ربي ملئ خالقتك كانت إيسه وام براتين ككته كفر نبي كنيا عليه الصلاة والسلام حديث إمام الحاكم مستدرك إساء كيسة وديس كيسة يجرده يوكا شركي دلقية نعم أكملتي واني تكت أكتي أممتي كأكك مخلوق أتاتي أممتو كتاتي سبيرت أكمل خالق أتاتي إسي قد فمتي وأمتي أتي درجة ittiin kakatuudhaa geeyse akkamii ta'uu dandeessi duuba naam yoo nama taates akka kee dhalate ni du'a ammas dhagaamu kataatus warru hin qabne waan goggoga wallaalli lubbuun ibliis kasaaraa ilma namaa keessa kaayimee gad ilaala duuba taabonni deemuu dide jedhanii warri taabota baatee deemu usanii dhaabbatan duuba akkamitti deemuu dida ufii deemuu jiran isaan kun waan kana ufii baatanii deemaniini mee akkatti wal soban laalame akkatti wal gowwomsitu addunyaa الذهاب إلى الكهنة والعرافين قافا واجلا بدني وهدبا كأني هلا والرواراب لك أمس قرين ما جيتشو والرواراب هوريو جلا بدي هورينك يا أي سبدجا dhaqee gaafatu namni inni dhaqee gaafatu kun ta'uufiitiifuu rakkoo isatti galtu ofirraa furuu hin danda'u ofiifuu rakkata mee rakkataa maal isaa godhe osoo ilmul ghaybii waan namni gartee hin beeyne ka beeku taate maa rakkin isa tuqa maa dhukkubsata من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة نمني نموا راغو توكو دكاي وهي راغافته صلاني هل كان أفرتم إني صلاة الرانكي ولم تجي نبي كني عليه الصلاة والسلام ورابيكم سهمت كواراغ كتلي لالو كرجالالو كانشوف لالو سلاني غنم أفرتمي إرانكي بلم تجي هل كان أفرتم نعم فلان إسان أوامتي يجولا فلان إسان أوامتي يجول لم تقبل له صلاة 40 ليلة إرانكي بلم تجي من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نعم نمني نما وراغو توكوت لك إيسا دوغومسي waan inni jedhu ka dhugoomse dhugumatti kafree jira waan nabi muhammad irratti buufame irratti kafreeti jira je kana jedha nabiin keenya alayhi salatu wassalaam kafre jeeba warra malaan nyaatu horiin kee mirga bade jedhan yookaa karaa bitaa bade jedhan jiruu duniyaadhaa tana keessatti faxaree jiraachuudhaaf kijiba guddaa kana kijiba jechuu kunis gowwaan itti dhaqee gowwaatti gartee dhaqee jechuu gowwaa nyaatu jechuudha bar kunis kaqaruutee of godhee waa nyaatus gowwa li'annahu kadhaabun kijibaadha duuba ka dhaqee gaafatus gowwummaa isaatirraa dhaqee gartee haajaa isaa waan rabbitti himatu namatti himata jechuudha waan rabbi beekumsa nama bira barbaada jechuudha duuba لبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم لرفع البلاء أو دفعه نعم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون يوغرت بلاتك ربي نمتفته إيسا مالي ونمر فنون جران نمانجر دوب يو رحمتك ربي نما فيد رحمتك نمني نمر مرون جران أبدا ننجر الدنيا باسين سوغولي كمامت دوبا إلي منما بلا أفر رافونا جرئي كون حركة إساتي ور جبري لا تجرى جبري حركة الأتن نعم يوكا أمرتيك هية قبي
yaada maaliitiin haa balaa nurraa fuutu jechuudhaaf haa rakkoo nurraa ooftu jechuudhaaf amartima namni gartee akkanumatti bareedinaaf kaayatu kana warri gariin balaa nurraa haa ooftuuf kakaayatu jira jechuudha warra qarxaasa yookaan asmaa jedhanii barjee warri kabiirri barjeedha malaan nyaataan isaanii katabee falfala adda addaa walitti goggodhee jechuudha rifeensa keessa ka hidhatan ka irra irratti hidhatan ka mormatti hidhatan balaa hanurraa ooftu jedhanii warra waswaasa kana keessa oolee buluu jira jechuudha yaa abdallah warri asmaa yookaan qarxaasa hin qabne ka gabbahee nagaan oolee bulee ol deebi'u hedduun hin jiru eenyutti isa jedhimee gaafadhu ummata san uf gaafadhu jechuun lubbuu ta'e allahtu isaan tiisa warroonni gartee qarxaasaa kun yeroo qarxaasa san irraanfatanii asmaa san yookaan irraanfatanii gadi bahan rifatanii dafanii fiiganii deebi'anii fudhatan isa malee oolanii buluun isaan sodaachise jechuudha akka waan gabbahee bobba'ee nagaan ol hin deebinetti fakkaata meeqaatamii khalqiin akkanuma bobba'ee deebi'u eenyu isaan tiisa allahu subhaanahu wa ta'aala rabbii guddatu oolchee isaan bulchaa jechuudha duuba man tacallaqa tamiimatan faqad ashraka namni qarxaasa kana rarraafate yookaan asmaa dhugumatti shirkii godhee jira jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam aadana allahu min ashirki attabarruku biqubuuri saalihiin gariin dhaqee qabritti gangalata achitti booyee iyya qabrii warra gaggaariidhaa bira dhaqee yaa warra qabrii kanaa rahmata naa godhi jechuuf gariin ammoo yatabarraku bishajari aw ilhajar dhagaa mukarra gartee barakaa barbaada ka dhagaa dhaqee gartee dhadhaa dibu ka muka dhaqee dhadhaa dibu ka barakaa as keeysaa barbaadu gosa hedduutti shayxaanni ilma namaa kana gabroonfatu jira jechu duuba shari'aan teenya gabrummaa diddi illaa lillaahi azza wajalla خالقة توكيتشا قفاف قبرومو أغرتين ربرباد ربي سبحانه وتعالى وربي ورف بيكم واتازسو أعاذنا الله من الشرك إنما المشركون نجس ورق قلبين إنسانين نجسا جير ربي مشرك توت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ربي شركي كان أرارمو وانا تشيكدي أبا فريف ني أرارم جي أبا فريف كيس أرارم جي شركي أمو إمن أرارم لربي أيها الإخوة والأخوات هر أنتنا كيسة دنيا بهاسنسا موتمان كفري ورا شركي الآخنا مترت نباسو الأف بيهون كيسة تتافي قولوا جرت أكا ربين قدان هنقبر من أكا ilmi namaa wallaalaa ta'ee qabrii gabbaruuf wallaale didaa tawxiida kana gadhiisurra baqadhaa shirkii fi warra shirkiitirra beekadhaa eeggadhaa zaalima gartee diina keenya nu saamuuf deemu ka duniyaa akiraa keessan nu kasaarsuudhaaf deemu انتبهوا أيها المسلمون والمسلمات سكنتا كينيا كارأس متلابنا ربي وانبرا نوافام سيسو اتنوا هذا ليسيسو جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء الحمد لله فلله الحمد كما نتاسس أمة أحمد كنا المعلومة متى وانقمد كيسانو كنيف ساكادو أدان الله يأوان بدوان هدوء يتاكن قدان على النساء هدوء شركة نسيري سيسا قددو وتنزادن تايو والبرايو فدو مئتو تازبي كرراهم بدو تايسي جاكسا ونتي فردو أتو إما بيتا ونسيتي قدوف يا أبليسا كوكا خيرنا قدو لم تكن بوسيني كان ربي يدو أدوما هجاتا وانقبو غرغاري نسترين سمدو ستاري الله الله يا ربي يا باري نتي أرارمي كيما كان غفاري نستري سمدو ستاري نستري سمدو ستاري
نستري سمرتاري Amiin amiin. Egaa ustaaza keenya kabajamoo Rabbiin umrii keessa nuuf haa dheeressu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nutis warra Rabbiin shirkirraa fagaatee Rabbii tokkocha qulqulleessee jiraatu nu haa taasisu inshaallah. Kanatti aansinee immoo qophii biqiltoota sunnaa jedhudha. Obboleettii teennaa asli akkuma yaadattu torbaan darbee qophiin biqiltoota sunnaa waa'ee ijoollee karaa irratti gatamanii maatii irraa addaan ba'anii ka kunuunsa hin qabne karaa irratti jiraatanitti jira. Maaltu waan saniif isaan gahee waan akkanaan irratti xiyyeeffannoo kennanii obboleewwan keenya sagantaa keenya guyyaarraallee qabatanii nuuf dhiyaatanii jiran. Egaa ka walumaa laacaqasnu haa. Hayyee gama sagantaatti isin haa dabarsinu. Kayo kabuna lala, kayo kabuna lala, kayo kabuna lala, kayo kabuna lala, kayo kabuna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuti biqiltoota sunnaati. Kayo kabuna lala, kayo kabuna lala, kayo kabuna lala. Kayo kabuna lalan, kayo kabuna. Assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullah. Haybo maa kana jirta maaltu si ariijir? Lakki maan ariitti jiran. Kanumatti fi gujjira bar keessummaa wajjin dhufe. Keessummaa? Dursitee maanatti nimirre. Naayilii barsiitii mee ture keessummoonni keenya dhaggeeffattoonni reediyoo daandii akka tura gaara. Yaadadhe. Aaneegi dhufu jirra gamana deene. Taatee abshira. Bar haasawaayamsiisitu na rifachiisee salaamtaallee na dagachiise dhaggeeffattoota keenya. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Torban darbe akkamitti dabarsitan? Maashaallah bareeda jeetii yaada. Kan hordofaa jirtan qophii biqiltuu sunnaati. Torban darbe akkuma waadaa isiniif seenne ahadii keenya kabajnee baallama keenya eenee keessummaa biqiltoota sunnaa qabannee dhihannee jirra. Akkasumas sochiiwwan Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiran jechuun kiyya daa'imman ilaalchisee waan madda oduu raadiyoo daandii haqaarraa arganne gurra isin buufna. Kanaafuu hamma dhuma qophii keenyaatti nu wajjin turan afeerraa keenya. Daangaa teenyaa wajjin bohaartii gaarii dhaggeeffattoota kabajamoo dubbiin dhiheenya gurra nu buute tanuma baasaati. Akkam seetan. Tuutni ahbaashii kun duula aqiidaa faaluu dhoysaan gaggeessaa jirti. Ana Haramayaa Araddaa Darrabbaa bakka jedhamurraa ijoollee lakkoofsaan hedduu tahan funaanuudhaan gara Zuwaay geessanii leenjisanii turan. Ijoolleen isaan achii fuudhan kunis daa'imman hubannoo hin qabneef fi jiruu akka malee keessa warra jiraatanidha. Maddeen keenya akka nuuf ibsanitti maallaqa xiqqoo akka kennaniif saaxilamee jira. Inshaallah guutummaa oduu kanaa faana buunee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Isin dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa maratti argamtan sochii akkanaa yoo agartan nun gaha. Namni odeeffannoo fakkaataa akkanaa qabdan bakkuma jirtan hundarraahuu yoo nuuf ergitan kabajaan fudhanna. Naannowwan jirtanitti sochii ijoollee ilaalchisuudhaan gaggeeffamu hunda duuka bu'uudhaan nu dhaqqabsiisa. Waan ragaan deeggarame hundaahuu isin dhaggeessifna. Kun ergama hunda keenyaa ta'uu qaba. Sababni isaatis Rabbiin keenya Qur'aana isaatiin akkana nuun ja'a. Isin ummata caalchifamoodha. Sababaan isaatis toltuu wal ajajjan, hamtuurraa wal dhorgitan. Rabbiif guyyaa akhiraatti amantan. Nuti muslimtoonni warra biraarraa kan ittiin caalchifamne Rabbii tokkichatti amanuudhaan toltuu wal ajajnee hamtuurraa wal dhorguudhaan. Kanaaf dirqama keenya haa baanuun dhaamsa keenya. Yaamsis keessummaa dhiyeeffatee dhufee jiraansaa akkuma ummanni Oromoo jedhu manni karabbiiti seenaan seenaa jennaan. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam namni Rabbii fi guyyaa akhiraatti amane keessummaasaa haa kabajuu nun jedha. Nabi Ibrahim alayhi salam Khaliilur Rahmaan jaalaloo Rabbii jedhamee kan filatameef keessummaa isaa akka gaariitti keessummeessuu isaati. Raadiyoon daandii haqaa keessummaa isii kabajaadhaan simatti. Kanaaf keessummoota biqiltoota sunnaatiin baga nagaan dhuftan jenna. An gama kiyyaan waanin harkaa qabu isiniif dhiyeesseen jira. Yaamsisii fi keessummoota isaa wajjin
turtii gaarii. Kaayoo qabunaa lallaa, kaayoo qabunaa lallaan, kaayoo qabunaa lallaa, kaayoo qabunaa lallaan, kaayoo qabunaa. Irra deebi'uudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Waahila teenya Naayilii Abuukii naafeeruusiitiif nin galatoofadha. Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan nageenyi badhaadha. Keessummoota biqiltoota sunnaa wajjin jirra. Keessummoonni keenya irraa daa'imman haalaan dirqamanii mana isaanii daandii gubbaa taasifatan waliin jirra. Torban dabree sababa ijoolleen tun jiruu daandii gubbaatiif itti saaxilaman osoo waliif hin himin arraaf bulfannee turre. Waahilli keenya ijoollee karaarraa sanaa wajjin gaafii fi deebii gaggeessullee qulqullina dhabuu sagaleetiin arraaf sagalee isaanii isin dhiyeessuu hin dandeenye nuuf kolchaa isin hin jenna. Haa ta'u malee yaada isaanii barreeffamaan cunfee qopheesseetiin jira. Yaadni isaaniitis akka itti aanu kana ta'a. Gurra qalbii qaahuun nu dhagaha. Kaayoo qabunaa lallaa, kaayoo qabunaa lallaan. Obboleeyyan keenya daandii irra jiraatan kun jiruu karaarraatiif sababaan itti saaxilaman adda adda ta'ullee irra hedduun isaanii wal fakkaata. Akka afaan isaanii irraa dhageenyetti irra baay'een isaanii badii haadhaa fi abbaatiin hun ja'an. Tokkoffaa haadhaa fi abbaan ijoollee isaaniitii wajjin wal dhabuu. Lammaffaa haati warraatii fi abbaan warraa ifumaafuu wal loluu. Sadaffaa ijoolleen tun kunuunsa barbaachisaa ta'e mana keessaa dhabuudha. Qabxiineen armaan oli kaafne fakkeenyaan deeggarree haa ilaallu. Tokko daa'imman haadhaa fi abbaan waliin wal lolu. Daa'imman haadhaa fi abbaa waliin wal loluu ogguu jennu ijoolleen tasa waan ni balleessiti. Gorsa haadhaa fi abbaatis diduu malan akeekkachiisa maatiillee dagachuu danda'u. Wayitii kana haadhaa fi abbaanis ijoollee isaaniitti ni mufatu. Tarkaanfii hamaa ilmaan isaanii irrattis ni fudhatu. Adabbii kanaanis daa'imman maatii ofiitti mufatanii alatti bahu. Sana boodaas haadhaa fi abbaa isaaniitiin miira diinummaatiin ilaaluu danda'u. Lammaffaa haadhaa fi abbaan ijoollee isaanii biratti wal loluu ogguu jennu gochi kunis sammuu daa'immanii akkaan jeeqa. Hamilee daa'immanii ni tuqa. Qalbii isaaniitis ni cabsa. Ilmi namaa uumamatti wanni inni jaalatu nagaya, tasgabbii, gammachuu, badhaadhina fedha. Daa'imman immoo qilleensa nagayaa kan akkanaa kana akkaan barbaadu. Yoo haadhaa fi abbaan isaanii biratti wal lolan, wal arrabsan, wal xiqqeessan, daa'ima isaanii shororkeessanii yeroo boochisan ijoolleen of jibbitee daandii irratti baatus hedduudha. 3. Daa'imman warra isaanii irraa tajaajila gahaa yoo narkanne mana isaanii jibbuu ni malu. Hubadhaa tajaajila gahaa hoggaa jennu akkuma humnaatti jechuu keenya. Waan biraa dhiisaatii haadhaa fi abbaan ijoollee isaanii fuulatti ibsuu, jaalala isaanii qaban mul'isuu, kanumallee gochuu kan hin dandeenye maatii meeqaa jira seetan. Sababoota kanneen egaa ijoollee jiruu ala bultummaatiif kan saaxilaman. Furmaanni rakkoo tanaa maali? Ijoollee daandii irraa maaltu mudata? Jiruu harkaa fi afaan jidduu tan akkamitti jiraatan? Jechuun kiyya maal fa'aa hojjetan? Gaafii kanneenii fi kan birootiifis torbaaniif nu eegaa. Inshaallah haasoo isaanii waliin taasifne kutaa lammaffaa keessummoota biqiltoota sunnaa irratti isiniif dhiheessina. Yaada yoo qabaattan toora waatsaappii keenyaan nuuf kennaa. Torban khayrii isiniif haa ta'u jechaa kan isinii waliin turre obboleettii teenya Naayilii Abuukeetii fi anis Yaamsis Wabiiti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kaayoo qabunaa lallaa, kaayoo qabunaa lallaan, kaayoo qabunaa lallaa, kaayoo qabunaa lallaan, kaayoo qabunaa. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya hamma ammaatti sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Qophii tokko lama tokko isin dhaggeessifnee jirra jidduutti. Qophii keenya itti aanutti sun dabrisa qopheessitoota qophii biqiltoota sunnaa hunda isaanuyyuu guddisnee isin galatoonfanna, isin jaalanna. Egaa akkanumatti itti fufaa of duraafis isiniin jenna. Kanatti aansinee kan isin dhiyeessinu immoo qophii tokkummaa jedhu. Tokkummaa haa jabeessinu, addaan hin babbayinaa kan jedhu irratti obboleessi keenya Hamzaa qabatee dhiyaateera. Walumaan haa hordofnu. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا ربي
qabadhaa addaan hin bahinaa. Assalaamu alaykum yaa bolaadhi hoofageenyaa alhamdulillah jenna rabbii khaliqa keenyan ammas fedha isaa keessaa fedhee waliin nu keenyan nuuf kennee diin islaamaa ani armaa jiruuf jireenya amma inni nu laaffisee yaada wal bira keenya mina siyaa waliin keenya waan rabbii nu laaffiseeni rahmatummaa keessanaani nu milkeessee duniyaa diinii. Jama'aan kennaa rabbiitii jama'aan rahmata rabbiitii tokkummaan roorristoota dallansiisaa rabbiin gammachiisaa jannata argamsiisaa dadhabaa jabeessaa jabaataaf jabinna dabalaa hawaasni tokkummaa qabu waan tokkummaan qabu argataa hawaasni tokkummaa qabu hawaasa kabajaa qabuudha hawaasni tokkummaa qabu hawaasa sodaatamaadha hawaasni tokkummaa qabu wantoota hunda irratti dhiibbaa uumuu danda'a adda wal qooduun dadhabbinaadha adda wal qooduun badiinsadha adda wal baasuun kufaatidha adda wal faffacaasuun munaafiqa wal nama fakkeessaa adda wal baasuun roorristoota gammachiisaa rabbiin dallansiisaa eyyen hardhaardha namoonni faayidaa tokkummaan qabu hubachuun tokkummaa uumanii waliin socho'uu eegalanii jiru biyyootni addunyaa kaampaanoonni fi dhaabbileen gurguddoon abbootiin qabeenya fi ogeeyyiin hundi faayidaa tokkummaa hubachuun jama'aaf gamtaan socho'aa jiru wantoota nama gaddisiisan keessaa rabbiin keenya ol ta'an waggoottan 1400 dura haada rabbii qabadhaa addaan hin bahinaa jechuun tokkummaa irratti nu ajajee osoo jiru waamicha rabbii kana dhiisuun bakka biratti tokkummaa barbaacha ifaajaa jirra subhaanallah rakkoo miidhaaf darara hawaasa muslimaa irra gahaa jiruuf sababni maalidha jennee osoo gaafannee shakkii tokko malee deebiin isaa tokkummaa dhabuu akka ta'e hubannaa hawaasni tokkummaa fi gamtaa hin qabnee fi hawaasni falmii fi wanti xiqqoo irratti wal dhabu hawaasa dadhabaa fi hawaasa humna hin qabne akka ta'e rabbiin keenya waggoota 1400 dura quraana isaa kabajamaa keessatti akkas jechuun dubbatee jira walaa tanaaza'uu fatafshaluu watadhhaba riihukum wal hin falminaa ni sodaattuu humni keessanis isinirraa deemaa suuratul anfaal lakkoofsa 46 subhaanallah yaa rabbi nuti hin dhageenye malee ati nu himtee turtee himaa kee dhaga'uu dhiisnee bakka ol aanaa qabnu irraa kufnee argamnee karaa ati nu akeekte dhiifnee karaa biraa barbaaduudhaaf joonjofnee karaa rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam nu agarsiisanii keessanuu fullaa'an dhiifnee joonjofnee dhamaanee karattafnee wal unkurree wal faffacaafnee diinni gammadee mo'atee eyyan ammas bakka kufne irraa osoo hin kahin waa'ee adda qoodiinsaa halkaniif guyyaa irriiba keenya dhabnee dubbannaa hojiin nuti dalagaa jirru hojii akkam fakkaatudha dalagaan nuti ifaajaa jirru wanti nuti irriiba dhabaatee jirru akka ajaja rabbii kan haada rabbii qabadhaa addaan hin ba'inaa jedhu hojii irra akka hin oolleef socho'aa jiraachuu keenya eenyutti hubatee rabbiin subhaana wa ta'ala nu haa qajeelchuu hojiin keenya hunduu jecha rabbii subhaana wa ta'ala kan diiguudhaaf kan deemnu fakkaataa roorristootni hawaasa muslimaa akka hawaasni muslimaa tokkoon taane sanyiin gosaan afaaniif ilaalcha yaadatiin adda ba'ee akka wal nyaatu fi kanarra darbuunis akka wal fixuuf karoora guddaa baasanii baajeta guddaa ramaduun socho'aa jiru tokkummaa muslimaa dhabamsiisuuf halkaniif guyyaa hirriiba dhabanii hojjetaa jiru waan nama gaddisiisu ammoo karoora tokkummaa keenya diiguuf diinota keenya wixiname kana hojii irra kan oolchuu fi hojii raawwachiiftuun nu ta'uu keenyadha diinonni muslimaa akkamiin akka tokkummaa muslimaa diiguuf socho'aa jiran beekuuf
galmee seenaa qorachuun hin barbaachisu. Kaleessa seenaa keessatti hawaasa tokkummaadhaan sadarkaa olaanaa fiixee muummee addunyaa gubbaa gahee ture. Tokkummaa isaanii dhabamsiisanii seenaan jijjiiramee gada'aantummaadhaan bakka hundatti hawaasni muslimaa qaamota xiqqaa hamma guddatti hidhateen mootummoota hundaan miidiyaarraa jalqabee kallattii hundaan weeraramaa jira. Eeyyan tokkummaan mataadha. Mataa keessan rukutanii tokkummaa kenna. Kaleessa injifannoo meeqa ittiin goonfanne. Kaleessa biyyoottan Arabaa irraa ham biyyoottan Hindiif Awurooppaa gara biyyoottan Afrikaatti Islaamni kan ittiin babal'atee injifannoo goonfachuu danda'ee biyyoottan akka Ispeenii waggoottan kumaan bulchuu danda'eef tokkummaa qabaachuu isaati. Tokkummaa isaa san cabsanii gosaaf gosaan garee gareedhaan akka inni wal nyaatu taasisanii injifannoo isarratti goonfatan. Subhanallah, seenaan kaleessaa akkaan bal'aa fi akkaan dheeraadha. Seenaa qorachuun barbaachisaadha. Seenaa keenya yoo qorannu taate tokkummaan injifannoon nuti kaleessa qabnu maalirraa akka cabe hubachuun naman dhibu meetigaa. Amma mee jaarraa gubbaa jirru kana keessatti haa ilaallu. Diinonni keenya tokkummaa keenya cabsuudhaaf xiyyeeffannoon isaanii maalidha? Maal qabachuuf kajeeluu? Maal rukutuuf kajeeluu? Tokkummaa hawaasa muslimaa diiguudha. Subhanallah, baruma keenya kana keessa akkamiin tokkummaa keenya diigaa akka jiran qaroo keenyan argaa, gurraa keenyan dhagaa, seenan irra deebi'amee dalagamaa jira. Diinonni keenya akkamiin akka nu diigan namni beeku barbaade Sooriyaa, Iraaq, Filisxeemii fi biyyoota Arabaa haa ilaaluu. Gaafa sana deebii guutuu argata. Har'a yommuu roorristoonni keenya biyya muslima tokko irratti tarkaanfii humnaa fudhatan roorristoota keenya kanaaf adda durummaan deeggarsa kan kennuuf eenyudha? Gama biraatiin waraana alagaa biyya muslimaa weerare irratti tarkaanfiin yommuu fudhatamu eenyuttuu dura tarkaanfii kana balaaleffataa? Hundumtu keessan ni beektu. Deebiin gaafilee kanaa ifaaf ifaadha. Roorristoonni keenya yeroo kanatti hawaasa wal nyaatu nu taasisanii jiru. Sooriyaa keessatti walii isaanii kanneen wal lolaa jiran garee meeqattu jira? Gareen wal lolu kun hunduu isaaniiyyuu muslimaa. Biyya Filisxeem, Iraaq, Liibiyaaf kanneen biroo keessattis hawaasni muslimaa garee gareetiin walii isaa wal rukuchaa jira. Kanneen wal rukutan kun hundi muslimaadha. Hundi isaanii laa ilaaha illallah Muhammadan Rasulullah jedhanii kanneen ragaa bahanidha. Gareewwan kunniin hundi garuu jecha Rahmaan kana ni beeku laata? Wa'tasimuu bihablillahi jamii'an walaa tafarraquu. Haada rabbii qabadhaa addaan hin bahinaa. Gareewwan walii isaanii wal rukutan kun waan tokko kan hubatan natti hin fakkaatu. Haala tokkummaan hin jirretti injifannoo argachuu waan hin danda'amnedha. Haala tokkummaan hin jirretti injifannoo barbaaduun akka abjuu biddeenati. Bu'aan isaa dhiiga ilmoo namaa dhangalaasuu fi biyya diiguudha. Haada rabbii qabadhaa addaan hin bahinaa. Keeyyata quraana rabbii kana ni beekna jennee osoo of gaafanne deebiin isaa hin beeknu. Yoo beeknes duuba keenyatti darbannee jirra kan jedhu ta'a. Subhanallah, eeyyan dhugaadha. Namoonni waa'ee tokkummaa barreessan hedduutu jiru. Eeyyan dhugaadha. Namoonni tokkummaa kana akka dhaadannoo gochuudhaan waa'ee tokkummaa dubbataa lallabaa oolan hedduutu jira. Subhanallah. Haa ta'u malee haala qabatamaa jiru yoo ilaalle haalli jiru faallaa kanaa ta'e argina. Yaa obboleessa kiyyaa, yaa obboleettii tiyyaa, waan hundi keenya hubachuu qabnu keessaa rabbiin haada rabbii qabadhaa addaan hin bahinaa jedhee nu ajajuu isaa waan garaa keenya keessa jiru garatti qabachuu waltajjii irra bahuun waa'ee nuti tokkoodha jechuun dhaadachuu qofaa miti. Tokkummaan islaamummaa jechaan osoo hin taane hojiitti kan hiikamuudha. Qaama qofaan osoo hin taane onneetinis hidhannoo dhugaa wal hidhuu barbaada. Biyyuma keenya kana keessatti tokkummaa ilaalchisee garee lamattuu uumamee jira.
gareen tokko waa'een tokkummaa tasumaa isaan biratti akka hin dubbatamne kan barbaadu fi keeyyattoota quraanaa tokkummaan dirqama ta'uu irratti ajajan dabarsanii of duubatti dhiisuun hadiisa rasuulaa kan ummanni kun bakka 73tti qoodama jedhu qabachuun kanuma qofaa afarsaa hojiirra oolchuuf waan socho'an fakkaatu. Gareen kaan ammoo halkaniif guyyaa waa'ee tokkummaa kanneen dubbatan abukaatoo tokkummaa of taasisuun kan of ilaalan qabatamaan garuu gocha tokkummaa diiguuf gocha wal diigaansa jajjabeessuu osoo dalaganii argamu. Gareewwan kun waa'ee tokkummaa faarsaa waa'ee diigumsa kan hojjetanidha. Subhaanallah. Haalli kun immoo nuti hundi aayaa quraana rabbiin kan tokkummaa irratti nu ajaje sanaan ala deemaa akka jirru kan mirkaneessu waan ta'eef of haa sirreessinuu. Dhugumatti nama tokkummaa barbaadu haa taanuu. Dhugumatti tokkummaan kan argamu immoo wal arrabsuu fi garee qoodachuu wal ciccirachuu walitti dhagaa darbachuun hin dhufu. Tokkummaan kan dhufu walitti dhaachuu mariitiin wal mararfachuu fi wal jaalachuunidha. Haala kanaan dalagaan an dalaguu tokkummaa fi moo diigumsaa fi kan jedhu of gaafachuu qabna. Barroon nuti barreessinuu fi jechootni guyyuu nuti dubbannu tokkummaa kan fidu moo kan diigu jechuun of haa gaafannu. Yaa obboleeyyan koo tokkummaa irratti kan nu ajaje rabbii ol ta'aadha. Tokkummaaf dalaguun dirqama keenyadha. Tokkummaaf hojjechuu dhiisuunis kan danda'amudha. Garuu namni hundi waan facaafate hammachuun isaa hin oolu. Wantichi akka waan yaasoo giddaa yoo ofiif jette miyaa'ii yookaa jedhamu san taha. Haada rabbii qabadhaa addaan hin bahinaa. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سورة العمران لبة كوف سدي. يا أمة كينيا كان فانك يدقسان يا حبولي والإسلاما جراتا بيكيسا دامستكم إسلاما كان نوجة بيسا يا كان رنجرين سنباسس بيكيسا يا كان قولي ربي قرآن سادا كيسا بري برا وحداتي كريم مالي بوليسا إسلام ما تقول كل ساجده كيسا واسناني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني ننك كراكين نرقي دقاي كيسا نبدي هواسا كينيا بيوتي أددا كيسا وان فدلي هاتا واني باتيب كاليسا قروا منتي دكما قبل قلبي كيسا قولي ربي برسولات والنوازا قمتسا أهوال أمة قري إسلام ما فلسا إن النوران قودي والليسا ما لبدين سانا دمناني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني سلا نمني بيا بهيتو كوتا هجراتوني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني ركوبا لو والقافة إيافة كم دوماني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني ولي قلي دلو تفكي توني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني بريكم كان ولي بيانو ولين يانو كم توماني رحمة ما كان ديني نملك سي دنيا ديني يا ربنا سكرنا كم تشوف يلماني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني درتكم ما دوني قوة إسلام جبسي قلبي أمة قري ونردان فقسي جد أمة إسلام هدوين شريكسي ركوبة قسمات والكوكود والليسي شيطان هنسي جني قمدك والقسي يا دسا والتمسي قرين قرقر والبافناني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني
Gandummaa waliin falamuu kan nu ibaadaa godhanne utuu qalbiin gallaalle dubbii keessattu banne fikiraa gooneetiin tallee silaa yaanne yaadanne eenyunuu biyya duniyaa kanatti osoo hin argamne biyyaaf sanyiirraa dhalatu nam tokkollee hin filanne makluuqni kun bakka ofii barbaadeetti hin argamne rabbiin waanuu hin daganne mirgatti hin qabdu hin saanne. Rahmatummaa keessanaani nu milkeessii duniyaati. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya mallattoon islaamummaas tokkummaadha. Kanaaf tokkummaan islaamummaa keessatti barbaachisaadha. Biyyi tokkotti amanna nutis tokkodha. Kanaaf bakkuma jirrutti tokkoo keenya tokkummaa keenya haa jabeessinu. Addaan faffaca'uu haa dhiisnu. Inni kun gama kaani, inni kun gama biraati. Inni kun baharraa, inni kun dhiharraa, inni kun lixarraa, inni kun immoo galarraa jenne addaan utuu waliin qoqqoodin tokkummaa keenya haa jabeeffannu. Carraaqqii uummanni musliimaa amma godhaa jiru kanas hamma ammaatti akka turu kan taasise waggaa 4 akka itti fufu kan taasise tokkummaa nuti qabnudha. Tokkummaa yoo qabaanne akkuma Jibriin waltaatee arba hiiti jedhanitti yoo nuti tokko taane diina keenyas keessattuu yeroo ammaa diini keenya mootummaa wayyaaneeti. Yoo tokko taane isas injifachuu dandeenya. Kanaaf tokkummaa jabeessinu isiniin jira. Kanatti aansee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nashiidaa tokko irra nuuf buusi Hamzaa waan istiidiyoo keessaa qabdu keessaa. Tole obboleetti keenya Aslii waan injifannoo kaaftee jirta. Nashiidaa injifannoon teenyuma jettu inshallah isin affeerra turtiin keessan nu faana ta'u. Teenyuma nasriin teenyuma teenyuma nasriin teenyuma teenyuma injifannoon teenyuma teenyuma. Dilenyaw teenyuma Rabbi guddaa qabna nasriin teenyuma humna isaa abdanna nasriin teenyuma humna isaan qabsoofna nasriin teenyuma abdii isaan sochoona. nasriin teenyuma ahbash tatabsina nasriin teenyuma higasi jiisina nasriin teenyuma wal tahuudhaan booda dongoranii dhaabuun hundee jabeeysanii maagaranii saabuun afanii kabanii jiruun wal gargaaruun yoo hitti jabaate asheetee daraaruun haalli jiruu tanaa kamtu kamii malaa gadaameeysa tokkotu barruu baatee dhalaa garaa baatee dhalutu kan dhalee guddisutu ilmoota hafaallaa garaa baatee dhalutu kan dhalee guddisutu ilmoota hafaallaa. Mootiin kanniisaa dhalaa dhalatu dhalaa dhalee balaan waliin galaa mootiin lamaan dammeessu gaahura tokkotti tana dubbiin faallaa tana dubbiin faallaa waan hin ollee beekanii Islamni hinjifachuun afanii kabanii jala qopheeffachuun dirqama abbaati furmaata malachuun dirqama abbaati furmaata malachuun.
kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya sagantaawwan keenyaa tokko lama jennee obboleetti teennaa aslii wajjin gaggeessaa nashiidaawwan isin affeeraa kunoo asiin baanee jirra. Sagantaawwan keenyaa kanneen keessaa barnoota akka argattan abdii guddaa qabna. Maarreegaa sagantaa itti aanutti osoo aslii teennoo osoo dhaggeeffattoota keenya hin ceesisin walaloo takka qabna. Gidduun galchinoo walaloo takka. Itti aansi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تكما إسلاما السلام عليكم وبوليوان آخرا كانوان هند درسو رحمة دفيرا ربي سنيفا كنو أمري برديرا إيمانا قوتمتو دلقان بريدا ربي سنيفا لاتو قاريسة بيكا الحمد لله فارو ربي كينيا نتومة اسلاما نفديس بدي كينيا دنيا لافتودا آخران جبينيا ايسو مرة قرايا بوليوان كينيا كرانو ركابنان أوليف قد بنيرا اتيادو إيفنان إيقاس البنيرا يا ربي نكبي داندي كجلارا وليسا ولا ليت والنتفكاتيرا داندي قداد إيفني هل ياركاني egaa karaa maqnee nuti yoom kana seenee ni ta'a jennee baane karaa gaarii seenee karaan taane baane gaariin gamatti hafee nuti gamanaan baane kan nuuf himuun dhabne keenyatu caala seenee utuu nutti himamu karaa dhibboo baane yeeyyiin kufriillee qofaatti nu argatte kottaa haa deebinu ammas hin fagaanne rabbiin haa kadhannu toobaa baay'ifannee nam tokko gaaf tokko nabiin akkas jedhe isinin jaalladha ergamaa rabbiina ammoo booda kana eessatti wal argina jedhanii gaafatan caalaa mursaliina asumaan jedhanii saadaqul amiini dirree qiyaamaatti kottu isaan jedhanii achirra dhaabbadheen ilaala anumtu waan uummanni kankoo ittiin madaalamtu jedhanii dubbatu ergamaan alamaatu rahmanniif nageenyi irra haa jiraatu nama guyyaa boruu shafaa isaanii argatu nu haa taasifatu. Alhamdulillahi ya boleewwan akiraa gammachuu guddaan qaba ka'een isinii firaa islaama ta'uunu gammachuudha baraa utuu kana dhabne sidaa maaltu as jira inni kaan dhama'ee bakkee jooraa jira filannoon arganne bakka gaarii jira haadiin ilaahiidha walitti nu hidheera kan dur wal hin beekne walitti nu qabeera bakka hedduudhaa fidee walitti nu qabee booranaa fi baalee eenyutu kana yaadee wallaggaa farsiidha wal argaan masjiida hundumtuu as fiigaa kan rabbiirraa haqee qalbii munaafiqaa iluudhaaf jimmaadha hunduu haajomaadha imaamaaf haajomaaf rabbuu arjoomaadha kadhaasaan dagatiin guyyumaa hundumaa silxeef guraageen maaltu addaan nu baasee rabbiinoo jabeessee tokkummaan nu faarsee yaa rabbii dhiheessii keerii waan fagaatee gujiidhaaf sumaalee nama biraa miti rabbitu nu badhaase shawaa fi harargee anraajuman argee bakka bakkaa fidee walitti nu qabee kanaaf hin gammade gammachuu koo ka'een isinii firoo yaade jabaa dhobboleessaa atis yaabboleetti kennaa caalu islaamummaa qabnaati kan hamaa kee yaadu sirraa haa qabuuti jabeessii kadhadhu rabbiin siif kennaati sharriirraa fagaadhu karaa salphinaati waan gaarii hojjedhu mindaan jannataati rabbiin nuuf haa kennu beekumsa dandeetti an beekumsa hin qabu rabbiin naaf kadhaati kanaaf dubbiin hunduu narkatti wal dhoofti kan beekumsa qabuuf taraa taraan yaati kan beekumsa fedhuuf rabbiin halaatuuti biyya lamaanittuu nu milkeessi yaa rabbii dogongoraan qabuuf narra laalinaati rakkoo koo himeera hir'ina beekumsaati rakkoo koo himeera hir'ina beekumsaati wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu obboleettii keessaan Fathiyaa Naasir. kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kan walaloo kana nuuf ergitee obboleettii teennaa Fatihaa Naasir biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Xaayif irraa jazaakallahu khairan kanatti aansuudhaan obboleettiin teennaa asliin sagantaa torbee darbe jalqabe Oromiyaa torbee darbe mata duree jedhuudhaan qindeeffattee qopheeffattee dhiyaattee jirti. Oromiyaa keessa marmaartee jirti. Oromiyaan akkam oolte akkam bulte maaltu haaraya waa'ee Oromiyaa irratti beektonni maal jedhan qabattee dhiyaattee jirti.
Oromiyaa torban dabre keessa qophiin kun torbanitti al tokko kan isinii dhiyaatudha. Oromiyaa torban dabre keessa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqa qophii keenya kan torbaanii qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraa qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya akkuma torban dabre isiniif himne qophiin keenya Oromiyaa torban dabre keessa jedhu kan ammaan booda akka dhaabbataatti isiniif dhiyaatudha kan har'a isiniif dhiyeessinu. Egaa garuma qophichaatti waliin dabarra irra deebi'ee siin keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jedha. Qophii kana kan qopheesse isiniif dhiyeesse an Aslii Oromiyaati. Akkuma barame torbee darbees gadadoo fi gaddii rooroo fi hacuucaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu akkuma itti fufetti. Ajjeechaa tumaa fi hidhaanis akkasuma Oromiyaan ilmaan ishii kitlaayota hedduu dhabdeerti. Kumaatamatti lakkaawwan immoo miidhamni qaamaa kan irra ga'ee fi kuma dhibbaa ol ta'an immoo kan mana hidhaa keessa jiran ta'uu isaa oduu himaaleen adda addaa ni himu. Dacheen Oromiyaa dhiiga dhangala'aa ilmaan ishiitiin xuroofteerti. Oromiyaan erga fincila diddaa gabrummaa ansitee ji'oottan 4 dabarsaa jirti. Ji'oota kana keessatti guyyaa guyyaan ajjeechaa tumaa fi hidhaan ilmaan isii irra ga'uu boqonnaa tokkollee argatee hin beeku. Ilmaan isiis gidiraa garjabinnaan irratti raawwatamu kana sodaadhaan guyyaa tokkollee of duubatti deebi'anii hin beekan. Ajjeechaa fi hidhaan humna waraana agaazii wayyaaneetiin isaan irratti raawwatamu akkaan isaan jajjabeesse. Sodaa tokko malee mirga ofiitiif mormachuu fi falmachuun qawwee diinaa afoo dhaabbachuun wareegamanii injifannoo adda addaas galmeessaa turuun isaanii qophii keenya torbaan dabre Oromiyaa torbaan dabre keessa jedhuun isiniif ibsinee turre. Akkuma yeroo darbe Oromiyaan torbaan dabre kan keessatti ilmaan ishii qaqqaalii hedduu dhabdeerti. Hojiiwwan adda addaa kan mootummaa abbaa irree laamsheessus hojjetamaniiru. Kanarratti xiinxaltoon siyaasaa hoo maal jedhu hedduu walitti qabannee dhiyaannee jirra. Nu wajjin turraan afeerra keenya. Akkuma beekamu torbaan dabre kana keessattis fincilli diddaa gabrummaa marsaa sadaffaa godinaalee adda addaa keessatti akkuma itti fufetti jira. Godina Arsii Lixaa aanaa Zuwaayii Dugdaa magaalaa Zuwaayii Dugdaa, godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Coqorsaa, mana barnoota Giddaa Birqii, godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu magaalaa Shukuteetti, godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuutti, Yuunivarsiitii Mattuutti, akkasumas man barnoota sadarkaa lammaffaa fi Baalataa'oo mormiin cimaan gaggeeffames torbaanuma dabre kan keessadha. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee Yuunivarsiitii Wallaggaatti, godina Booranaa magaalaa Dubulluqitti, godina Baalee Aagindhiir gandoota Dalloo Sarboo fi Qabbanaa keessatti, aanaa Gaarfaa magaalaa Odaa Nageessoo man barnoota Giddugaleessa Odaa Nageelleetti, godina Jimmaa magaalaa Jimmaa Yuunivarsiitii Jimmaatti, achuma aanaa Limmuu Saqqaatti mormiiwwan torbaan dabre keessa gaggeeffaman keessaa isaan muraasaadha. Akkuma qophii keenya torbaan dabre keessatti ibsinetti Oromiyaan hoomaa waraanaa jala gatee waraanaan bulchamaa akka jirtudha. Hoomaan waraanaa kun guutummaa Oromiyaa keessatti bobbaafamee ummata Oromoo isaan nagayaa itti kaasuudhaan dhiiga isaanii jigsuus akkuma itti fufetti ammallee. Gama biraatiin fincila diddaa gabrummaa kanaan wal qabatee waldaan shufeertota taaksii Itoophiyaa tarkaanfii hojii dhaabuu yookaan diddaa
fudhataniin magaalaa Finfinnee keessatti guyyoota lamaaf taaksiin hojii dhaabuun mootummaa wayyaanee irratti dhiibbaa hammana hin jedhamne kan fides torbaanuma dabre kana keessadha. Tarkaanfiin kun Finfinnee qofatti utuu hin dhaabbatin gara Oromiyaas babal'achuun konkolaachiftonni hedduun magaalaalee Oromiyaa keessatti tarkaanfii wal fakkaatu kan fudhatanis torbaanuma dabre kana keessadha. Keessattuu magaalaan Naqamtee, Amboo, Wallisoo fi Walloo keessatti immoo magaalonni hedduun diddaa kana agarsiisaniiru. Mormii Oromiyaa keessatti ka'e kanaan wal qabatee wayyaaneen aangaa'ota OPDO gurguddoo lama hojiirraa kan ariites torbaanuma dabre kana keessadha. Waajjirri poolisii OPDO walgahii tibba kana taa'een aangaa'ota isaa lameen kan ari'e mormii Oromiyaa keessatti to'attan afran dabran deemaa jiruun wal qabsiisuudhaan. Mormiin kun to'annaa jalaa bahee sadarkaa kanarra kan gahe laafinnaa fi kutannoo dhabuu aangaa'ota kanneenii akka ta'e walgahii taa'een murteesse. Hojicharraa kan ari'aman hojiraachwachiisaa wayyaanee fi dura taa'aa waajjira OPDO ture obbo Dhaabaa Dabalee fi hojiraawwachiisa OPDO itti gaafatamaa damee bulchiinsaa fi nageenya obbo Salamoon Kuchiiti. Iddoo obbo Dhaabaa Dabalee obbo Bakirshaalee iddoo Salamoon Kuchi immoo obbo Bazzuu Waabbeekaa kan buusanis torbaanuma dabre kana keessadha. Obbo Bakirshaalee hojiraawwachiisaa wayyaanee fi itti gaafatamaa abbaa taayitaa galii fi gumruka Itoophiyaa yoo ta'an obbo Bazzuu Waabbeekaa immoo hojiraawwachiisaa OPDO fi gosaa damee hawaasummaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny turan. Xiinxalaan siyaasaa fi Daayirektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mohammadis walumaa galatti akeekni qabsoo Oromoo of duratti haala kamiin akka ta'uu qabu gama sab-himaalee adda addaatiin kan himanis torbaanuma dabre kana keessadha. Ijjannoowwan Jawaar Mohammadiin ibsaman keessaa lafti wayyaaneen uummatarraa saamte uummataaf akka deebi'u taasisu. Haala of eeggannoo cimaa ta'een manneen hidhaa Oromiyaa keessa jiran barbadeessuun hidhamtoota keenya baasuu haaluma ammaan duraatiin hojii daandii cufuu jajjabaatee akka itti fufu taasisuu. Hojiiwwan kun kan hojjetaman halkan yoo ta'e gaarii ta'uu isaa hojii dhaabuun yookaan diddaan konkolaachiftootaa amma eegalame jabaatee itti fufu. Gibira kafaluu diduu gurgurtaa taasisuu kun kan fayyadu oomishni baay'een Oromiyaa irraa gara gabaa biyyaalessaa deema waan ta'eef gurgurtaan kun taasifame uummanni biroos waan nyaatu yookaan hir'inni nyaataa yoo mudate mootummaa irratti salphaatti fincila kaasuu danda'u waan ta'eef. Jechoonni barattoonni barnoonni bilisummaa booda jedhus jabaatee akka itti fufu. Tarkaanfiin hojii dhaabuu hojjettoota mootummaanis eegaluu akka qabuu fi kan kana fakkaatan irratti bal'inaan kan himanis torbaanuma dabre kana keessadha. Haaluma wal fakkaatuun obbo Garasuu Tufaas waa'ee wayitaawaa raadiyoo daandii haqaa waliin torbee dabre taasisaniin qabsoon yookaan fincila dhufuu kan danda'u yeroo wantoonni sadi guutamanidha. Inni tokkoffaan miidhaan mootummaarraa uummata irratti taasifamu yoo uummata gateenee uummatni hundi hubate dhufi jireenya uummata tokkoo yoo fooyya'uu baatee fi inni sadaffaan immoo sirni mootummaa tokkoo yoo fedhii uummata sanaa eeguu dhiise jechuun Oromiyaa kan wal qabatee kan ka'edha jechuun kan ibsanis torbaanuma dabre kana keessadha. Sababni mormii kanaa maaster pilaanii Finfinneeti haa jedhamu malee rakkoon uummata Oromoo, rakkoo hawaasummaa, rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuu fi rakkoo diinagdeerraa akka ka'e dubbachuu hin dhoksine. Mormiin kun haalaan cimee akka itti fufus dhaamsa dabarsanii turan. Waa'ee diddaa konkolaachiftootaa irrattis yaada kennaniin konkolaachiftonni Finfinnee baay'een isaanii harka qalleeyyii waan ta'aniif diddaa kana of duratti dhiibuu isaan rakkise.
garuu garma birootiin itti fufuu danda'a jechuun kan dubbatanis torbaanuma dabre kana keessadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya Oromiyaan torban dabre lammiileenis injifannoo adda addaas iddoo adda addaatti gonfatanii turan. Ajjechaa fi daranaanis hidhaa fi tumaatiinis waraana tikaalee mootummaa wayyaaneetiin irra ga'aa jirus akkuma itti fufeetti. Murtiin Oromiyaan hoomaa waraanaatiin haa bultus akkuma jirutti wayyaaneen aangaa'ota OPDO taayitaarraa ari'uunis itti fufeerti. Oromiyaan torban dhufu hoo maal eeggatti? Waan uumamu hundaa hordofnee isiniin geenna. Nama torbee nu haa taasisu. Injifannoon uummata Oromooti keessa nu jedha. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya qophiiwwan keenya guyyaadhaaf qabnu kana fakkaatanii qophiiwwan keenya guyyaadhaa kana irratti yaada qabdan qeeqa qabdan hunda nuun gahuu hin dagatina. Sagantaa keenya osoo hin goolabiniin dura wanta nu hafutti jiran natti fakkaata aslee. Maalinni? Mata dureewwan oduu. Mata dureewwan oduu haa kunoo obboleessa keenya Hamzaa Booranaatiin akkanatti nuuf dhiyaata sana booda walitti deebina. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Alimni guddaan magaala Desee Abbaa Sheek Adam Muusaa gama akiratti deeman. Godina Booranaa magaalaa Yaabolloo barruulee giraafitiidhaan bareeddee kan bulte ta'uu beekame. Mootummaan wayyaanee kan mirga amantii hawaasa musliimaa afaan qawwee fi humnaan dhiitaa jiru guyyaa kaleessaa hawaasa musliimaa masjiida Nuuritti yookaan masjiida Banitti salaatuuf deeman irratti sakatta'iinsa guddaa taasisaa akka oleebsame. Magaalaa Finfinneetti imaamni masjiida Anwaar Komaander Xahaa guyyaa kaleessaa mootummaa wayyaanee faarsaa akka ole beekame. Musliimoonni magaalaa Desee guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhiyaatanii akka ture beekame. Gurraandhala 24,2008 godina Arsii Bahaa aanaa xannaa magaalaa Xiichoo hawaasni aalima galfachuudhaan gammachuu guddaa keessa akka oolan ta'uu maddeen gabaasaniiru. Mormiin magaalaa Naqqamteetti jalqabee guyyaa kaleessaa mormii cimee itti fufee gubbatti tarkaanfii qaamonni garaa jabeeyyii mootummaa agaaziin fudhataniin barataan kolleejii barsiisotaa Naqqamtee Misgaanuu Masarat jedhamu kan ajjeefamee fi barattoonni lakkoofsaan 16 ol ta'an kan madaawan ta'uu maddeen gabaasaniiru. Hawaasni musliimaa Oromoo biyya Saudi Arabiyaa kutaa magaalaa Jiizaan jiran guyyaa kaleessaa maarchii 2016 walitti qabamuun ajjechaa mootummaan hawaasaa keenya irratti gaggeessaa jiru kan cimsanii balaleeffatan ta'uu maddeen keenya gabaasaniiru. Egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaadhaaf harkaa qabnu kana fakkaatu. Sagantaa keenya kanadhaa utuun goolabin dura qophiilee kanneen qindeessinee kan isiniif dhiyeessinee fi kan gaggeessaa turre obboleessa kiyya Hamzaa Booranaa fi anis Aslii Oromiyaati. Amma guyyaa roobii sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaa fi khayrii keessa naa jiraadhaa utuun jedhin dura ati maal harkaa qabda Hamzaa? Nagaa dhaggeeffattoota keenyatti dhaamachuu dhaggeeffattoonni keenya akka du'aayi nu godhan wanta nutti jiru hunda Rabbi akka nurraa kaasu du'aayin barbaaddu dhaggeeffattoota du'aayin dhaamattu an du'aayi dhaamataa jira. Akkuma nattis naa dhaamta jedheetiga. Maarree kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya hunduma keenyafuu akka du'aayi keessaniidhaan nuun dagalle waamicha keenyadhaa hawaasa keenyallee du'aayiidhaan bira dhaabbadhaa yeroo du'aayitti hajomnu yeroo tokkummatti hajomnu hamma sagantaa keenyatti aanutti deebinee wal arginutti. Aamiin jechaa du'aayi isaaniis yeroo hundaa aamiin jechuu hin dagannu isaanis du'aayi isaaniitiin nun dagatinaa jennaa hamma sagantaa keenya isa roobiitiin walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iti tunu akeeke urgaa bilisummaa inshallah kaloite guyyaa mirga argannu guyyaan diin keenya tolee gammachuudhaan jiraannu guyyaan idaafaddechaan hundinurraa dhaabbatu guyyaan ulamaan keenya diinii nu barsiifatu kalaite waa fagoomi abdii rabbirra kaa'ee halkaniif guyyaalee jabeeffadhu du'aayi. Inshallah nasriin kaloite inshallah nasriin kaloite.
qawwee ammayyaa hidhattee dhiigeenya dhangalaaftee tuna keessuu nasriiti bilisummaan dhihaattee yaadadhu seenaa ambiyoota gaafadhu deebii hayyoota gaafa fitnaan jabaattee bilisummaan dhihaattee gaafa daandiin dhiphattee beeki bal'oon kalooytee bilisummaan dhihaattee bilisummaan dhihaattee inshallah nasriin kalooytee inshallah nasriin kalooytee